gaafa waan gaarii waliif godhu osoo dhagaa irra facaase gaafa waan hamaa godhu osoo ashawaa irra facaase yeroo hundaayyuu bareeda ani waan isaan irra hojjetanis ashawaa irra facaasee xarageera kiyyatti isinillee yoo balleessee jiraadhee ummata oromoo yoo isinillee miidhee jiraadhee dhiifama naa godha hundi keessan سلاسة دعائي قدر فيا ربي دبيت أنا قرت كل نودي بسنول لي ميدمني أم بالله ميدمت نمني ركتي ركوت أنا يا ربي نفوري جدي فرمات ربي نقافت لي دفي بارد ربي سر مقبولها ربي سر جالة مارة دبي متى سلطان الراكا أول جارسوتا غافي غافن نتي أكا نما وقاعدة بتربة سبا كان براتي توكوتي أكده waan san irratti gaafii isaanii irratti hundoofnee mucallee gaafanne gaafii gaafanne kana keessatti milkiin ka hojii dalagdanii irratti wal dhabuu keessanii wal ganuu keessanii yookiin dhiidutti baduu keessanii haa ta'u manguddoon sitti baasetuun oromummaa qofaa miti arsooma walitti qabdanii islaamummaa walitti qabdanii obbolowwan keeti abboota keeti manguddoo tana keessa jaalticha keetu jira jaalli wayyuu olumaa agandaatu jira arsoomni qorsoma arsoomni wayyooma osomaa waan tokko walitti qabaachuu baatanii akkamitti manguddoo harka darbitee jedheeni gaafii gaafadhe badiin biraa haa taa'u waan kanatti an harkan darbinee hisaabatu wal naa baasuu didee ka isaan natti muransantuyyuu naa ta'uu didee adda baane malee harkan darbinee hin darbuu jedhe maarree jara keenya mucaan manguddoon dinne arralleen diduu borullee hin didu jedhe isin warri manguddoo mucaan fardillee gama laale kooran gama laale jidduma kanatti maali akka jedhan saniin illee bakka baajata mana ofii keessa laale isinillee haqa mucayyoo san dubartii ilaaltanii asuma wal jala miliixxee amma isin manguddoon gamni tokko gimmaa hin warri Dubaayi mucaan kun waan isin jettan hunda hin dimne bakka sadii isaa akkuma jirtutti ta'ee yooma sadii sanuu kudhan himatu mucattii jalaa hir'ita waan kana kisaaraa kan isin fudhatanii mucaa kana wajji nyaatanii wajji dhuydanii jaala as keessa jira isin kisaaraa kana hin kafaltanii jennaan nasriin oseenee mucaan kun du'aa jiru nu keessa hafeen beeku nutu kafalaa diidama eega inni amane waan hanqate 30 san nutu guuta fi inuu jedhee nu hiikan akkasitti amma diidama akkani jedhetti diidama taya amma manguddoo Dubaay kana ganasriin afaanudhe kudhanitti argine 30 isin gaafirraa karaa keessatti murteessan san argine ijoollee oofii jechisiisaa santu gahe tanarratti dhuftan ulfaadhu nasrii ya ulfaadhu nu sare maalirra jette jennaan kasoo quttuu bahee jette jedhanii sanii nu dhugaa rabbii kanaa yoo taate warri manguddoo isin nu ergitanillee gurbaa kanallee waan keessaanillee kadhannellee qabna waan keessaanitti dubbanne qabnallee wallaahi wanni atammaan tana dubbataa jirtu tuni ammucaa kana keessaan ufatee fi kun abbaan kana obboleessa kiyya jedhee dhuga baajanni hamma himamu kuni namni tokko miti qabadha baajanni hamma himamu kuni horiin amma himamu kun dhuga hin ulfaata sitti ulfaata kennuu dhabuu dandeessa afaaniin himama malee horiin kun lafa jiraachuu dhabuu danda'a maarree mala fayyadamii ta'arsoomaa san fayyadami ta'amboomaa san fayyadamii haga jechaa takka ga'u takka ta'ee maaf jennaani haga qabu hagana hayxi ambaanarra jirti hayxi mucayyoonarra jirti haqa mucattii tanarra jirtu keessa anamma wannummaan an qabuu tana tanabbaate tanabbadde tananarraa hoodha تهفتن نأجيسا يودو اللي تاتن أجيسا أمبتي أرسيتي أرسومتي أجيسا يو كان يموتو نفور هركا كيسا جرا أن كيسا إسنكي يجدي لفكايات نججا تكالينو في نم تنكالينو في نم واني درات اللي سنما ماكي
himata wallaalanii hayyuu abaaranii bitata wallaalanii gabayaa abaaranii jecha mammaa ka dura wanni isinii buuseefillee sanaan dubbiidhuma laaftu dubbiidhuma salpha dhuga mucaan kun baajataan masga harkaa qabaachuu dhabuu danda'a harkaa qabaachuullee danda'a harkaa qabaatus harkaa dhabus hoodhaa jedhee ambatanatti uf kennuun kabajaa namaatiif namni sa'aatii kana dheeraa kana ta'a wallaahi aslii kiyya jaarsun maallee teennaa irralle gaafa ummanni kennaa fi ummanni kenna ka jaa harargee wal dhabe sanatti yaadatta bakka san teennee homaan hun dhibne yoo sanuu furmaatatti goone gargar kaanille dubbii akka kanaa ulfaattellee hin jiru herreegni akka kanaa nu harkaa wal dhahe illee hin jiru haa ta'u malee silaa dubbiin deemteetuma bakka takkatti fara nama argatti bakka takka furmaata nama argatti kaleessallee manni itti wal geenne si ka'umsi dubbii bakkitti kaateellee mana keeti bakkitti galma isii dhugaa isii argattullee mana keeti jechaa mana keetitti hin deebine ulfaata obboleeyyan keenya ka Dubaay ka amma dubbii kana ofii fudhatanii nu bakka sana irraa dandeenya jettanillee ulfaadhaa galatooma nu bitaa yaabbatee mirgaa yaabbatee walgeettiin kooraa sanii gamanaan dhufee obboleeyyii keenya kun ofii walii godhanii garaa fayyaa walii ta'anii yoo gargar galan abaarsa waan jedhamu san jalaa bayanii jalaa miliqanii abaarsi sun irraa hafee nagaa walii ta'anii yoo walii jiraatan wanni guddaan nagaa barbaanna waan ta'eef ulfaadhu galatoomii atuyyuu hayyichuma sanii atuyyuu jaarsuma sanii jaarsi jaarsummaa sirna arsoomaatiin dubbate qofaa fi miti jaarsummaan ka isaa mirkanaa'u jaarsummaa keessatti falli kana jedhee furmaata yoo lafa namaa kaa'ellee jaarsummaa hayyummaan namaa kennamti. Taati jette kana fudhannee jaalannee maarree walumaan itti deemna. haa ta'u waan ati jette hin dinnu galatoomisin jechuu barbaada aslii kiyya manguddoon tiyyallee ulfaadha warri hagammaa waliin turre warri hagammaa waan kana keessa waliin dadhabne dadhabbii teennallee rabbittillee dabarsinu dadhabne jennee rabbittillee himnu ammoo eega fala arganne awufii goonee jaraafillee garaa fayyine jarallee waliin fayyifne yoo gargar deemne bareeda jedhee tilmaam galatoom. Bareeda galatooma hayyee bareeda dhagayanii. Marre intala nu dubbisa ka amma gara mucaati kunu agar argitanii mucayyoon agar si argine isin araasina nu dubbisa isin ayna sa'aati illee deeme anillee gargaarsa wayii qaba ummata nama gargaarsisu qaba rakkataa wayii daddafa. Ustaaz Abu Yahya. Yaa. Nullee waan tana battalatti gooneetiin biraa kaana amma kunoo jedhanii aslii irraa tana dhageettanii maal jettan? Marre jara waan kana nu hiike rabbiin duniyaa akhiratti isaan haa hiiku osoo waan akkanaa kana samoonii irraa arganne silaa ganaa miidhamnu aslii fi nasriillee waluma qabee galatoomaa jedhaani dura dursoo nu hiittanii namni yoo ifaajee nu amma dadhabbiin reefii sun akka waan daqiiqaa takka hin teenne nu fakkaate dhugaa dubbatuudhaaf amma reefa nasriin akkas jedhu jecha kanaafi walumaa galatti amma jarri ulfaatanii haa guddatanii micattiin wanni jedhame gurra irraa warii si argine kunootii gartee gasii immoo argattee warii argatte kaan nurraa fudhu jechuuni kanuu kenne rabbi si haa kennu jechuuni dabal haftuun jettan. Maarree ulfaadhaa isii mataan tama jettan tana micattii ittiin kayadhaa ittiin naageettanii naa gaafattanii akkuma kalee naa gaafattan sanitti naageettanii ittiin naageettanii isiniin jedha. Hawwi. Dhageette kaakunoo waan jaarsi mure jaarsi dhugaalee dhuga baasee kaanillee kaaniif baaseetiin jaarsi waan namaa mura waa itti fakkaatu muraa jaarsi dhugaa muraa jaarsi waan sii murre horii sii argine gartee gasii immoo nurraa fudhu horii bichaa fudhattee nurraa hangaltu nu araaramtallee oofii nu goota mucaallee oofii goota akka rabbiin riskii bal'oo asii achillee itti banu oofii gootaafillee horiillee nurraa fudhattu takkanaati. Marree waa tokko jedha bakka jiruun jirtu jifuun jirti jedha Oromoon gaafa mammaaku. Anis waa malee riisitii naa fidaa hin jenne. Silaa osoo herreegame haqni kiyya 64 ol waan naga'u qabaan meecadhe haadha. Mucattiin callee tabira jirtu callee mucattii mee? Silaa waa malee miti wanti
riisitii naaf daasiniin jedheef takka jifuun an qabadhus riisitii san ture isin malellee dhaabachuu hin danda'u garuu haqni kiyya 64 ture milkiin ijoolleen Dubaay keessa jiran hundi isaanii hin beekan yeroo akkasii hojii san dadhabnu wallaahi mana keessa hin turu tasa yoo kun warri orderii fudhatu hin fudhanne fudhadhaa yoo jedheen malee ol deebiin waliin hiqaaqamamuu maal jechuun wanti akkasiin jiru isiin haadha daa'imaa dhibamtu opereeshinii qabdi danda'ee waan hundaa ofii kiyya hojjetaa tureedhaan kana ganama yoo bahe kunooti hawwiin hin sobde naanaa jedhanii ummata irra hin isin yoo sobe ila isin yoo sobe ummata as jala jiru kana sobuu hin danda'u ijoollee Dubaay jirtu ijoollee oolmaa milkii beektu ganama bahee gaafa bulee galuufa qaban hojii kanarra dadhabbii baay'eetu jira kaampaaniin bannee kaampaaniin hojjenne jedhu jechi jedhu kuni baay'ee tokko ajaa'iba na ajaa'ibee beektanii of guddisuun bakka hin geenne wayititti baay'eema tokko illee hin ulfaata kaampaanii jechuun Dr. Hawwi amma himata irra hin jirru himata yoo taate halkan lamaa gursaa itti bullee irraa atamma horii fudhee jedhi lakki waan biraa dhiisi waan amma dubbattu kana dheengadda nu himte garaa gurra keenya jira argitee garaa gurra keenya jira inni illee waan biraan dubbatu ila argitanii dubbii ofii dheeressuu ta'a malee waan dura dheere irra bullee halkan lamaa muluu cokamaa bullee wanni amma deebinee waan kana dheengadda nama kuma protokkool irratti illee dubbatte omara qoqqoba dheengaddaati dubbatte ofii olii godhaatti karaa gabaabaa karaa ofii olii godhaatti haa deema xumurame bakka kana booda irraa fudhamu hayya ishi watakkitti tan dubbatti waan dubbachuu barbaadu waan garan kiyyan yaade dubbadha mee dubartii jettanii gadi nukkaamsinaati wanta kana akka kaampaaniitti odoon taane kaampaanii ka jedhamuuni meeshaa bakka suuq warra kunoo hiqaa namaa geggeessu ijoolleen naggaadeen baay'een jiran namaa geggeessu malee nu kushiina araba mana wanni kireeffame isarra dalagaa turre waan kaampaanii jedhamu qabu waan bakka 3-4 ol ka'aaf gattaa gadhaabaa amma odeeffame san qabu hin qabu haqni tiyya silaa haadha manaa waliin adda qoodadhaa jedhee akka ayyaades akka itti hojjannes akkas huqubiillee 6,000 buune irraa hin fudhanne sanillee naa argaa ta argitani 30 silaa 64 ta'a tanaa erga itti hin herreegamtu 30 naasir amma waadaa naa gale kan haa ulfaatu ni ulfaadhuun akka isa salphise akka ani isa dubbadhe inni natti hin dubbanne haa ulfaatu 30 odoo gurri irraa hin citin ittiin yoo harkaa qabata asnaa haa kennani yoo harkaa hin qabne ammootu qaxarootti godhanii guyyaa maallaqni kiyyanaa gale dhufnee asirra araaramne yoo ammootu maallaqni kiyyanaan taane fuula rabbiiti wal gaafana guyyaa wal qiyaamaa jechuun saniin alan dhiisu abdi yaa akkana jetti maal jettan maarree karaa gana si arge hagana si kenna hagana narraa fudhu jedheeni hagana argite maarre lutteessi harkatti lakkenni osoo irraa na jalaa mataa murin osoo irraa mataa na jalaa fitin fuudhii naa kenni naan jetteemi maal jedhaan oma dhugaati waan dhugaatti maali maarree dareetaan baradhaa dareetaanin horii qabaatuu ammas naa yaasaa qabaatuu dhabuullee guyyaa itti naa qabaa horiin amma ka jaarsaati kan asrii fa'a ka aslii fa'a kennaaf kiyyaa kee fa'a ummata jiru kana hundaati kana wanni isiin gubboo qabattee araara diddun jiru yoo micaan horii kennuu dide aalama 6,800 kana gane malee wamaa asi takkatti wayituun ganne innillee amma tana ima kafala ammaaf isii mucattiillee narraa deebiti waan amma gubboo qabattee araarama jettu kana narraa deebiti taan immoo jara daneettaan gaafadheeti horii yoo marka qabaatan waa kennan yookaan immoo waan jiruun laallaqaaf maarree
kaleessallee jaaltummaa tana kabajaan natti himatte jaalattee uummata kanarratti kun naa haa arguu namni Sagaleen kee fagoo jiraatu. oo sagaleen kiyya fagoo jira uummata kanarra jaalattee natti himatte anillee ammallee fagoo jira ayyo qaama irfoonii irraa baasee onnoo mataa isaatu irfoonii qabama. Maal koppiliin kitaabbii godha manni haaraa Bareeda, bareeda. Al tokko jaarsonni dura waliin dubbannillee baay'eetu jira beektaa. Nasriileen as jala jira mee ani bakka kee nasrii bu'aa nasrii ol galchi. ustaazii kiyya dhageettanii Maal jettanii nagaaram? kaleessallee kabajaafuu fuutee na kennatte kabajjeetu fuutee jaalattee na kennatte kabajaa saniifuu fuudhee lafatti illee si ilaalee sa'aatii dheeraa sanillee itti qaqamee itti cinqamee si ilaalee dhabaanuu dhufuu argaanuu dhufuu asirratti si deebi'e uummata haganaa irratti illee sirraa fuudhee sirraa deemee asitti si deebi'e eegaa amma uummata haganaa irratti waan haganaa arge waan haganaa argatte uummanni haganaa illee si raga jaarsonni as keessa jiranillee si raga namoonni kunoo gurbaa kana bira jiranillee si raga nasrii yaanolee kaachi jirullee si raga jaaltonni gurbaa kanaallee ka bira jiranillee si raga nullee si raga ragaadhuma kana sababeeffannee haqa jirtu kunooti jennee si kennina isii jirtu sanarraa fudhadhu yoo waan amma onlaayina kana gubbatti kunoo ummata haganaa duratti waadaa gale tana kaganamtu taate hayti tantee ka haftu taate maarree ammallee ummatuma kanatu deebi'ee waa sii jedha sii dhabe si eebbise siin jedha sii argee hoodhu siin jedha argaan ammootu tanuma ati waan argatte fudhu taachirraa hafte ammootu yoo ka didamu taate ambatanatu jedha jechaafi Isin amma fudhatuun dinne yoo amma jiraate hoodhu jennaan yookaan qaxaroo qabnaan. maal jettaa asli ila wonni jenne amma warri yoo birrii harkaa qabaate danuu galle jedha yoo gartee warri birrii hin qabne itti qaxarree fi horii nutu irraa fuudhee mijattii kenna achi booda immoo mijattii horii hin eeggatti ammaaf ka irra jirru warra gaafannee kaanee gara ofiisitti haa deemnu. akkana guyyaa isaa guyyaa Milkii dubbadhu. Sagaleen keen jiru sillee milkii. Sagaleen jiru. Taaptaap godhaa jiru. Koppiliin kitaabbii kan qaqqabne sagaleen. Sagaleen jira. Koppiliin kitaabbii jira. Jedhu booda. Jira dubbadhaa milkii. Ayyee duraan jaarsota keenyallee waan kan iddoo kan dhugaa kan arguudhaaf jettanii agadhaa taatee keessan jettanii taatee kanillee duraan qonnaa lillaasiniin jedha. Itti aansuudhaan obboleessa keenya asliillee galatoomi galata guddaa qabdaa waan kana karaa kanaan fixuudhaaf akkasuma immoo birrii kana karaa fedheenuu haa ta'u waan jaarsi nutti muree jedhe hin kafala jedhee jaaladhe inni rakkin hin jiru haqqi siitu sanaa geetta xisanii yoo hanqattu jaarsi gaarsi jiguu wayyamoo namni si jiguu wayyannaaniin gaarri natti jiguu wayyaa nama kanatti narraa ol qabaa jedhanii haa ta'u nama bakka birrii sanii miti bakka biraa komii qabaa. Ani maarree waan kana keessatti haqa qofaa miti hin arrabame jaartitiyyatu manatti arrabame daa'imatiyyatu manatti arrabame anatu arrabame kaampaaniyaan banetu arrabame arraba keessaayyuu arraba badaa jedhanii jaartitiyya silaadha isiin dubartii bor hamilee eeggattu mucattiin tun waan hin jenne jettee jaartitiyya arrabsite irra deddeebitee daa'imatiyya tana afaan itti qabdee arrabsite. Daa'imati tana guyyaa irraa afaan hin buufattu. Akkamitti jaarsi taa'an kun kana naa laaltee waan arraba isiin arrabsitee
guyyaa tokko gabbayaan hawwii kana jedheeni hin beeku. Halkan edaa otoo jaarsa wajjin asirra teennu gadi baatee otoo jaarsa waliin teennu viidiyoo hojjatte zayitii irraan bitatinaa jette. Garuu hatticha jedhamuufi jilba qaba Oromootiyya isinitti haa dhagahu maqaan kee kun gurri gaafa gabaa bade gaafa gabaa galaa jette Oromoon. Anamma gurri kiyya hin jiru yoo rabbiin biraa yoo haqa qabaadhe malee nama biraa rakkin hin jiru. Kana beeku na beeka kana hin beekne leebaan na beeka. Ani garuu nama akkasiitii miti. Nama mucattii tana himmaan isii yoo akka daamaa boottu irraa xaragaatiin horadhee ture ji'a 3 san. Mee na horanne milkiinaa jettu hawwiin nama sossobaa ture. Dhugaatana garaana nyaate yoo kaleessaallee yoo aslitti himatte Muniir immoo nama jala taa'eetiin hadha akkanatti haasa'u kuni gaafa durii yoo namni waatti himatu garaa keessaa nama gaafata. Suneessa dhaqeetiin daarektii onlaayinitti dhufame dubbiin kun. Abbuyyaa ayyaan hin jiran rabbi rumii isaan haa dheeressu. Akkasuma manguddoon biraa hin jiran hadha osoo uummanni kun jiru. Mucattiin tun nayyuu gaafattee narraa hin dhabne haqa kan keetii sin laallatu si dhooggadhe hin jenne gad baatee na arrabsite jaartitii diqqeessite saakolojiin jaartii amma sa'aatii kana sirrii miti maaliif dharasiitiif operaasyoonii taate jette homaa miti boru riskii eeggatti isiin illee homaa miti rabbittillee wal dabarfanne noomaa miti rabbuu gaadha waan ta'eef bakka dhugaan jirtu rabbiin arga kanaaf tanoo akkamiin naa laalte jaarsii yookiin yaani akkamiin naa laalte bakka tana argitee akkamiin araaramaa hayyee irraa bu'een. Nasri maa seenteen nun gargaara jidduu kana amma ta xumuraa sana maan irraa ani asoo walarra jettanii ani fideetiin gaba laki hin dubbadha dubbii maqaa kiyya waan kaateef hin dubbadha sakandii tokko. Ooyika tartiiban dubbanna. Tartiiba hin dubbatta. Nasri maa seenteen nun gargaara. Abdi. Nasri Hussein. Abdi. Nasri ama dubbiin xumuramte kootu seen abboo nama Kuni gabaabaadha jedha. Kun gabaabaadha. Namni wanni waa fixatuu fi wanni waa himatuu fixatuu fi himatan fixatanii arrabamuun isaa jira hojii hin jiru kana attaa godha hin gaafadhamoo hin dachaafadha jechuu barbaadeeti abdii. Maarree himata ammoo tataa'eeftu jira tataa'eef san jilbatti godhee. Bilbila keessirreeffadhu abdii bilbila keessirreeffadhu daddaf ofiillee abdii bilbila keessirreeffadhu illee bee. Ayyeen sirreeffadha. Sagaleen kiyyaa dhagaa duwwaa jira hin beekaa amma jira leen. Amman jiraare gara bilbilaa si qabaa hojjetaa jirtanii? Omaa hojjetaan jiru bilbiluma bira jira bar waan ajaa'ibaa haroonnoo bilbilli neetwoorkii natti fakkaata. Bilbilli baay'ee fagaata ishiitti fufa. Amma walumaa galatti tataa'eef jilbatti godhee tataa'aa tureef san jilbatti godhee ka'eetiin himata lamuu ta himate tana isii san akkam godhaa laalladha himachuun ammoo fixachuu akkuma isinuu jettanii. Himata namni hima himata tataa'eef tana jilbatti godha jedha dura tana jilbatti godhe. Maarree jilbatti godhuu tana siigaluu siigala. Milkii dhageessee milkii wanni jenne ta'ama murre tana murtii ama murre tana isii lafa nuu kaa'ee waan himatuu barbaaddu achi booda itti aanna. Maarree waan amma isinitti dhaamadhe kana eegatti aannettanii itti deebinaa birrii isii keessaa birrii 8,000 duraa biyya galcheefi jira riisiitii qabaa kaafe immoo ankaleessallee wanni xiqqoo laale bakka biraati haa ta'uuti amma dubbiin mataan dhumatee jira ammallee
diraama 4,000 kennaa galchaa fi taafte immoo ji'a tokko bulii 15 itti naa qabdanii hin xumuraa fi taafte illee akkanatti narraa oodhaas ni jedha warra jaarsaallee. Abdi. Yaa. Dhageette kun horee 8,000 qara kenneef jedhe. Jedhe. 8,000 waan qara kenneef ammallee 4,000 kennaafi. Achirraa hafte ji'a bulii 15 itti naa qabaa jedha. Maarree. Isiitan akkam godha jettan? Akkuma dhugaati. Akka dhugaattu maali? Maarree. Birri gaafa duraa isiin ka Itoophiyaatti naa erge jette tokko birri tokko 90,900 jette tokko 19,000 bira risiiti akka kalee nu mul'iftetti. Sani yoo waliin gaheerre nu kaleessa 7,000 akkas ta'e na fakkaate 7,000 ta'an fakkaate. Akkas jedhan hin beeku fakkaatee miti warri herreega akkas jedha warri Dubaay. Ka biyya galchee fi abbuyaayyaa dhiifamallee. Eeshi dubbadha. Maalitti? Meeqa jette? Milkii maal jette? 8,000 diraama 8,000 ka biyya galcheef siniin jedha. Be kaleessa warrummaan Dubaay herrennee ati baate gisee jaarsi walitti deebi'e sani birri amma ati galchiteef ka 119,000 sanii fi 90,600 sani birri Dubaayitti deebifnaan birri 7,000 ta'e jedhan. Ka biraallee jira birri baafun. Maal jettani? Ka biraallee jira birri 29,400. Saniin ala jette san ta'u obboleessa kiyyarraa walitti qabadhee erge sun san isiin ka isaatii miti jetteerti sani. Lakki amma kuma saddeet abadu nadri afaan lama hin godhini ennu milki ammayyuu 8,000 jettee mee sunuyyuu isii bira hageessanii takka bakka tokko dhaabadhu ole gadi miqin jedhini. Amma ati 7,000 ergee fi 4,000 dabalaa jettee taan baatiin eegaa jettee achuma irratti dubbii harkaan balleessin haa ta'an. Kanaaf amma isa kana micattiin illee waa jettee tan akkam godha micattii dachaafadhee itti deemamoo maal godha Abdi? Kamita micattiin dachaafatte? Micattiin birri 30,000 xiree odoonni takka keessaan buune birri naa erge ta dura naa erge sani keessa na jalaan oolchinaa duraa guddaa na miitanii birri 30,000 xiree tana akka naa galchuu jette. Maarree isiisan mucattiin akkas jette ammoo 7,000 yookaan ammoo 8,000 garaagarummaa 1,000 jirtu tana 8,000 tana karaa duraa galcheefii jira isii irra 4,000 hin galcha isii hafte ammootu ji'a tokko bulii aganaa naa eeggadhaa naan jedhe isii tana ittiin deebi'ee mucattiin tuqee ilaalamoo achuma fudheetuma akka inni naan jedhe godha. Micattii tuqeen ila Abdi dubbii ati yaada gara biraa jirti na fakkaate micattiin tuqneeni jennaaniini micattiin tuqnee jennaaniini micattiin birrii 30,000 osoo baalli takka keessaan buune naa haa kennanii birrii naa erge ta dura naa erge 7,000 san kana keessa na jalaan herreeginaa fudhadhe waan isin naan jettan. Akkam godhare anuyyuu isima jedhaa jira. Milkiin immoo 7,000 qaraa kenneefi jira. 4,000 gartee egasii immoo tuyyuu 4,000 amma miidhana ji'a kanarratti hin kennaafi waan achirraa hafe immoo ji'a tokko bulii 15 hin kennaafi jedhe. Atta godharee tajara lamaan jidduutti uumamte tana isiin kun 30,000 naa kenna haa kennu sumunin osoo keessaa nafne jedhaarti. Mucaan ammootu
kuma torbaa qaraa kenneefii jira kuma saddeet qaraa kenneefii jira taafte kuma afurii kennee ta'an ammootu suuta kennaaf jedhe atta godhadhaan ta'e jidduu jara lamaaniititti uumamte tana. Addaan fuudha. Jaarsa qixxeetti nama araarsa. Kuma sadii dhibba shan milkiin haadha kuma sadii dhibba shaniitiin irraa haa buutu. Maal jarri waan biyya ijaaraa jiran seeni kan nama qabaniitiin guyyaa hunda asirra ta'aniif. Akkan. Miti baqa asbiitii herreenni godhachuma maaliif kuma soddoma ala qaree. Amma mee waa godha. Ina. Mee birrii kalee irreegamellee riisiitiin ijoollee jarri lamaan nutti agarsiisan 7,600 ho'i. Kasiifan achi suskurunshuutu nu goote irraa herreega qabannee jechuudha. Inni achitti rakkoon qabu birrii 8,000 waan xiqqoo goddola. Waan kanaaf gartanii deebi'ee ammallee baay'ee ishuu wal godhurra amma mee jechuma asliin jedhee kanaan sa'aatillee wal qabdeetiin qabaa jara kenna. Yeroo tokko odaa jala taa'an jirru lafa taa'an jirru onlaayinii irra jirra namni dalagaa. Wadagaddaleen lookoo dubbata. Maamee miutu godhadhume. Ilaa warri manguddoo warri jaarsummaan kun jaarsummaa lafaati miti. Namni kun Asaa'u kun intali durbaatu miidhamte jedheetiin kun immootu mucaa kana miidhe jedhee yoo akkatti humna jedhanii ilaalan hin fakkaata sii galee. Nasi amma milkiidha namaa garaana nyaate dubbii ittiin dabne maa afaan ittiin dabne beektanii akkatti gidee zaahiruma isaayyuu laaltanii isumatu waan miidhe fakkaata. Akkuma affaxaaxanii rabbiin dura jara uumetittuu jechuudha. Haala qaama mucayyoo laaltanii yoo isa laaltan mucaan shiftaa fakkaata. Firiizillee mure. Kanarraa nama ilmoo qabu nama bultii qabu nama dalagatuu fedhu du'a namaa nafu sargii namaa nafu dhufuu argaa jirra nasrii fa'aa biraa takka Muhammad bin Aljaziira fa'aa biraa hafeen beeku sirii galee zaahira anamma nama kana dubbisullee yoo baadhu maal akka dalagu jala deemee waan laaluuf garaana nyaatan mucaan dhimma biraa wallaahi ani guyya tokko tana dura hawwii wal dubbifnee beekna I think gasti irratti haa dhuftu gasti kiyya irraa ta'u geemitti argadhumoo hojii wajji haasofne guyyaa takka ani milkii dheengadda gasti kiyya bismillah jedhee seene dubbiseenii hin beekun dhuguma rabbii kana jechuudha an nama hin dubbisu ittiin dhiyaadhe oonaa bilbilu namarraa sirkiin kaasuu hin beektanii kanaafi jaarsi qixxematti addaan namaa cabsa kuma torbaaf wayii dhibba wayii minaaminii sanuuyyuu yoo kuma torbaaf dhibba jaha taate kaalkuleeshinii godha herreega kutaa afurii tokkoon baranne shan yoo taate kunitti shan yoo taate kunitti ol butama shanii goo yoo taate zeerootti gad butama kuma torba godha oo shanii gad taate yoo kuma torbaa fi dhibba jahan akkasii taate kuma 80 godha homaa rakkoon qabu addunyaadha xafiidha kuma 8 yoo taate qixxetti adda baasa kuma 8 hawwiin kuma 4 irraa haa buutu inni mootu kuma 4 itti haa dabalu jidduu kanatti walitti araarsa. Birriin kun birrii waliigalaa keessa oolee bari akkamitti birrii kana garaagaratti ilaaltan isin birriin kun herreeguma kaleessa herreenne walitti malee birriin kun 8 ani sii galchi addatti hin jiru yaa uummata kiyya ila bakka tan sirriitti xiyyeeffadha birriin kun 8 ana wiidhaaf galche hisaabuma herreega sii keessa oola malee akkamitti kabiraa tirfii kafalinaan jettan bakka tanatti illee nan miidhina rabbii jedhaati waan kana laala birrii sii waliigalle kana laala malee birriin kun 8 herreeguma sii ka duraa keessa oola. Akkasitti naa laala ijaarsa kiyya. Wadaawwiiti ya Dubaay kanatti kiraa manallee qaali yaani mucaan kun abbaa ilmooti ani atillee haguma fudhatte san irratti daddabaladhu malee midhi walla ilmoo garaa ol guddattu raga. Namni hundi itti roorrisaa jira. Dubaay kanatti kiraa manaa qaali jedhe nasrii wallaahi guyyaa tokko wajji haasofne. Wanni nu dalaynu kiraa manaatiif qoonqoo teennarraan hafnu naan jedhe Maarree biran bulanii biraa galan jedhanii maal jetta abdii daddafaa qabdi. Hawwii bira qabee jaarsanni. Mee ila Abu Yahya. Maarree eega jedhanii isiin illeen hawwiin illeen akkuma asliin jedhe sanii kuma 4 irraa nu haa deebitu. Obboleessi keenyallee kuma 4 haa dabaluu kuma 8 jedhe sanii akkasitti jidduutti qoonnee waan kana gabaabsanii akkasii keessa haa baanu. Jara lamaafuu walqixa gooneetiin. Maal godhu kuma 8 gootarree yoo birrii 200 irraa xiqqaatte abbaa ilmaatti akkuma asliin jedhu tama kuma 7 san bakka lama addaan cabsaa yoo sanuu irraa buutii fi kaatti jedhamti yoo kuma 4 ta'e. Akkasi kun sunillee homaa rakkoon qabu kuma
kuma torbaaf dhibba jaallee yoo La taate kuma sadii kuma torba godhaati Kuma kuma torba torba taati godhaati godhaati. kuma sadiif dhibba shan ila kuma torba godhaati kuma sadiif dhibba shan shan qixxee addaan qoodaaf jira bareeda akkas isiidhaan nu akkas gayaa kanama isiidhaan. Isii bira gayaa be. Egaa abdiyyaa na hawwi kolchaa yeroo waati yaadachiisa haa waan haasoftanirra kaleessa eda yeroo haasoftan sanii warri jaarsaa jechuudha yeroo dubbattani kuma 30 si murteessine kuma 30 keessaa kuma 8 kafaltee jirta kuma 22tu sitti hafe kuma 22 as nu yaasii jedhaa turtan isiniyyuu herreenni kun ka waliin galaati ka herreegan warri jaarsaas keessa jira Muhammadillee abdiin illee as keessa jira jamaan as keessa jira birrii kuma 8 asirratti daballee herreenni malee birrii kuma 8 kana kanaan ala herreenni milki ni murtii kuma 60 malee murtii kuma 30 as kenni kuma keessa jedhu dacha yammaatin kuma maal gochaa sadii atee ta'ee kuma 33 kenniif maaliifi tawqubii jedhaa jirti tawqubii uqubitu gartee achinnaa fudhanne jedhaa jirti jilba himataa jirti beeka uqubiin fudhanne waan jedhaa jirtuufi uqubii san silaa kee atillee akkan fudhanne amantee jirta kanaafi walumaa galatti amma kuma sadii sii kenne ati kuma 500 illee haa dhiiftu kanaafi walumaa galatti ati kuma 33 akkasitti onna jedhe ustaaz Abuyaaya ah qixa taraarsinee mi qixatti Sirki itti dabalanii maa jaarsi. nama bilbilaa Ila Jaarsi Minnesota Abuyaaya keessaa abdii. Abuyaaya bakka ah amma jettan sanii bakka amma jettan san xiqqoo sirrii natti hin fakkaanne. ah Kuma 33 ka jettan sana osoo hin taane kuma 30 keessaa kuma 30 irraayii wanni amma inni kafale jedhu kun kuma 7 yoo ta'e kuma 30 irraayii kuma 3 hir'iseetiin Kuma kuma 3 27 hir'isee jechuudha. Kuma kuma 27 27. kennaaf. Kuma 27 yaasaaf jechuudha. sirri Kuma sirri 33 kalaas sirreeffama yaa akkasi. hawwi maal jettanii dafi hawwi fudhu kaanurraa Dubbadhu kuma 27 jaanii. sila waa dubbadha ture wama tokkollee hin dubbadhu isinillee hin hongeessu wallaahi sila wama biraatii miti hojima kanaayyuu sabarsiisuuf kaasaan kumni 60 ooluyyuu na kaffalamuu qaba isin hin hongeessu jettanii narraan dhabdanii kuma 27 san odoo gurra irraan kutiin amma taa bira hin darbine odoo gurra irraan kutiin naa haa kennu. Aboo mucattiin haa dhufaattu wallah. Abuyaaya galatoom haa jedhan. galatoom haadhatii rabbi si haa kennu ammaa Rabbi fi abdiin maal ta'e ustaaz Deebii waan Abuyaaya jette dhageettee bire abdii haa maal jette mijattii mucattiin fudhatte be abdii Kuma mijattii 27. fudhatte Isinin silaa akka ifaa jeetti yaati aniin kun barsiisaa isaati kumni 60 sunuu wooma kaasaa ta'u akka biyya faranjiisitti amma abdii gaafa isin dulloomta mana dullootaa isin oolchan kan argitee taaksii walii qabanii gaaf dulloomta fuula duratti silaa hoba akkasiitiyyuu jette afaan faranjiitiin the sugar dad in the sugar mom house hin beektayyuu akka dulloonni ooltu silaa kun kaasama kiyya waan biyya faranjii jirtusitti himaa jira. Sigalchaa jira beektaa silaa kun kumni 60 dura himadhe sun akka kiyyayyuu ta'uu baatu kaasama kiyya anamma manguddoota abboota kiyyan hongeessu naaf dadhabdanii hirriba dhabdanii hojii keessa dhabdanii isin qofaa miti ummata oromootti guyyaa 3 wal faana mana kiyyattis bakka an seene hundatti 1000 dhufee naa booyaa jira ummata kiyyallee dadhabsiise ummata kiyyalleen hongeessu isinilleen hongeessu. Kuma 27 sannaa haa kennuu yoo qabaate ammumaa jette kanu. maarree asli Abuyaayatti ifa godhe malee abuyaaya faatti gaafudhu obboleessu jaarsa miti mana murtiiti. ustaaz Abuyaaya
dubbadha na jala maarree hin dhagaa abdii hin dhagaa barsiritti hin dhagamu dhagamaa jira amma mucattii tana gaafadhee mucattii tana irraa fudhu jennaan maarree eeganaan jettanii waan isin jettan hin didu 27,000 naa haa galchuu jetteemi maarree mucattiin na ergaa jedhaan takkatti ammallee dhaqa akkana awwiyaa yarra fayyada waan amma asliin afaanii baafatee dubbate takkatu jira dhugaa ogummaa rabbiin sii kenne ogummaa jabduu qabda ogummaan namarraan fudhatamtu borullee ogummaa sanit deebitee dalagattee argachuu dandeetta wanni horii haga ammaa irraa dubbataa turre kun dhuga horii qilleensarraati tarii lafarra jiraachuu dhabuu danda'a haalli horiin kun ganamaa galgala fiiguun namni horii dalagatee harkaa qabu hin beeka namni ganamaa galgala baasu hin beeka hawwiitiyya guddaa na jalaa dhageette gudda mana jalaa masakamaa turte baay'ee mana jalaa dhagahaa turte si'iin mucaa kanan sagalee jalaa dacha abdii sagaleen kee jiru hin jiru sagalee amaruutti akkana gudda mana jalaa yaate gudda mana jalaa dachaate xiqqoo si dachaafachuu barbaadaanaa dacha jedhaan mucattiin jettanii mucattiin jedhaaf isin hin jedhaa jira maarree gurra irraa waan dachaafatu heddanii hin dhageetti ofii isinaa fuutuka maarree wanni dachaafachuu barbaadu isin ilmaan abbaa takkaati ilmaan haadha takkaati duniyaan tun wal nama dhabsiisti duniyaan tun ammootu wala fanfaajjee nama gooti wal dura nama dhaabdi gaafa walit dalagatan fira gaaf gargar bayan ammootu duniyaan tun diina walitti nama gooti diinummaadhaan gargar nama baasti mee bakka 8,000 yookaan 7,000 jenne san na jalaan dhiibatini isii san naa fudhuutii naa dacha'i isima achirraa hafte sii haa galchu isii achirraa hafte san akka yeroo muraasa sii galchu irra sii hojjadha sii kadhadha ambiti achi jirtullee kunoo achi jirti sii haa gaafattu qabdee boruu iftaanitti sii haa galchisiiftu isii san naa dacha'i boo'ee argaa jira inniniin boo'u kunillee obboleessa keeti jiruun biyya saniillee yookaan akka jedhaa jiranitti jiruu qaalii sanii jiruu taafii sanii bakka san biraa naa dacha'i isima san naa fudhuu naa gali jedhaan hawwi ol deebi maarree gurra irraa dhageette hawwi waa isin jedhan dhageette ka hawwiiti yemmiyuuti irraa kai siif jedhee haga dadhabe siif jedhee sagaleen bakka kamillee hin beekta hin argita hawwiitiyya siif jecha waa baay'ee taane argaa jirta jiruu teenne isiniif jecha dhabne jiruu teenne jecha hedduu dadhabbii guddaa isiniif jecha dadhabne hawwiitiyya kunoo tana siin gayadhe tana waan jette naan jedhu Oromoon gaf maal seetanii hanqaaquu keessaa hubanu barbaachisaartanii beektanii huqubii kuma jaha dhiisee fi quba qabdan amma asirra dubbataa irra birrii huqubii kaffalameef san tana yoo innuu naa dhiise tokko namni kun dhugaas yoo dubbanne yoo argines jenne kun dandeetti hojii kanaa banatee hojjechuu jira an hojiillee hin qabu miskiina bultiillee ijaaradhee hin jiru ganaa bultii ijaarachuu heda daddafee birrii tana waa walitti qabadhee mana ijaaradheeti tana irraa na jalaa hin tugina haqatiyya tana isiniin deebu baay'ee nafaana dadhabdaniirtanii hawwi nuudhiisitiin hin jenne bar nuudhiisitiin hin jenne isaan waan jedhani waan amma harkatti qabu irraa sii fuuna ta inni amma harkatti harkaa hin qabne waadaa sii seennaa nu eeggadhu jedhan abdi akkasiimi
إيه أنا أصور الرمالة لا لا أصور نايا تنددو لا كسيفت أبدين الرما كلا تاجرا أما الأبدي أسدبي الرمانايا إجراني أبدي جرا أصلي كيان إسي أبدي الرمانايا إجراني أبدي جرا يا أبدي ما رأيتك بس هندقة يوم مالي مجتين تم مجتين ثلاثي إيه دara haa himattu dhugaa haa himattu waan baay'ee himataa turte إيه amma haga namni dhiibne amma mumkin waan dalannu kana keessatti yoo micaa kanallee miine micaa kana garuunu isaanum araarsuufi malee miidhaa wayiitiif hojjetaan jirru isiilleen akkasi amma waan murteessine kana osoo irrumaa dachaanee 27 tana rabbiin irraa haa kafalu isii tana ima kennineefi maaliif namni asirra taa'u kun illee nama teessa mijatti jechuuf gadi qabanii namaan jedha waan bor namni duuba namaan jedhamu malaallatu wayya wama gartee egas immoo isiin gizee takka dhiifte kanarratti osoo dhiifne hoo osoo micaa dhiiraa ta'e rakkoon qabu argitanii osoo micaa dhiiraa ta'e rakkoon qabu kanaaf osoo asumarra dhiifne waan gartee egas immoo mallaqaa irratti osoo haasofne jechuu barbaadeetam. أنا سيرو أنا بقى ملكي أفج تنقل ولي قال لك وي بابا ملكي تجارته تاتي تنسينين أنا أستاذي كيا سرنا ما أنبت تينا ما قافت تجتشا في تنا نما قافت لي أمو لغا horiin dalagamee akka lafa jiru jira moo hin jiru jecha abbootii bira jirti abbaa bira jirti ammoo jilba naayaa'ii jechuun mootu sirnuma kaleessa jirtu jechaa fi naayaa'ii keessaa kadhadhe jarri kun obboleeyyanii hadha horii kana walirraa fudhatanii gargar galaniillee gargar hin hafanii haalli dalagaatu anjestee naannaanii walit deebi'uu malanii namni bor walit deebi'u namni bor walit dacha'u innillee isii miidhuun isiilleen isa miidhuun gaaromina dhuftu sirna ambaa keessatti illee jechaaf tana gaafadhe maarra yoo dacha inaan jettani na dachaaftaniitiin jettan homaa isinirra aanee wanni argitaniirtanii humnaan bakka sana dhaabadhullee hin jiru. Amma waan garaa jala oliyaa ukalallee laalabbee namni haasawaa egaas finne haalama irratti honna jenne namni waan barreessu kana kunnoo jedha kun 27 jedha amma yoo asii gabbuudhe mataa gadi nu garagalchanii intalataa. Ani tiyyaaftee sun laala kanan laatu tun sirnaa miti. Tunan qajeelchi tunde nan deebistulle na deebistanillee isinu. Koomenti isa uummanni arraba dhiise uummanni sanaqaleera maashaallah. Isa koomenti tun tiyyaa miti waan koomentiin jedhu argaayyuu hin jiru. Nan laalchiftulle tun. Anaafis inimi warri koomentii na waliin takkaa guyyaa tokko jala kanaaf taa'ee dubbatee hin jiru. Abdi. Yaa. Abdi. Innaga. Ti amma irraa deebinee mire. Maal jettan? Waan amma ina akkirratti 27 jenne birri 27 kana akkamitti Sababu ya Rabbi البرانيراني تلفون نساني كونين كوكوتا لا نرتب بالله بر نرتب بالله نما أفان كيسنا تبادي أما كنا ملكي داني سلاكم أفوري جي أكنتين كنا جده وانا ترى في جهة قبولي كل شيء تين كنا جده كنا ويا تلا كفنه جرا أوفي ولي جو هاغوس نوتاي نيمة الله لالله أشرت تجادم ما هو دبي رأسا ولا أبدي أتبه dubbii adarallee nu bulchaarta. Abdiin dubbii argannaan bara akka waan sadaqaa argatee jechuun ta'a. Itti harreedhaa deema bar. Garamaan jaara tana araarsee. Dabaree naa kennee dubbadhu abdii. Maarra jaaladhe kuma afurii yoomitti galcha jedhe. Ila achitti osoo hin darbine yeroo tokko dhiifama. Kuma afurii yoomitti galcha jedha mee milkii tana gabaabsine jalaa baana kuma afurii yoomitti galcha jedha abuyyaaya. Kuma afurii harkaa qaba jedhe. Harkaa qaba jedheemi. Hin darbine osoo birrii kaalkuleetti hin darbine irraa fuudhaa yeroo tokko waan dubbadhu qaba. Saraan si geenne qaba. Abuyyaaya bilbilli isaanii maa kukkuta.
Abu Yaayaan Turkii isaaniitu cita abdii kumee kuma afurii harkaa qaba jedhee bar. Kuma afurii harkaa qaba. Kuma afurii irraa kan hafe mootu guyyaatti qabannee galata. Sanuu ani hin jaalanne uummata kiyya. Jaartiti illee miidhina. Jaartiti haqattee sarabdee jirtu dhugaa rabbii ta'e. Yoo dhugaa rabbii ta'e jaartiti haqattee sarabdee jirti. Kanaaf kuma 8 qara galchee qeedallee akka jaarsaatti illee kuma 22 keessatti herreennee jirra. Kanaaf kana nurraa bu'aati. Kuma kaan qabee jedhe gara hafetti deema malee 2-3 namni dhina. Yaa Oromootiyya ila waan jirtu sinitti maan jira. Waan hin jirre ol kaniin fuudhan. Waan dhaqqaban ol kanii fuudhanii jedhan. Kuma 8 kan akka seera kaalkuleetii herreegaatti illee waan abbaa sanii kafalte keessa oolee ka kafalteef keessaa baaf. Kuma 8 kafaluufi isiinuu gurrarra amantee jirtee dallee. Har'a deebitanii herreega biraa yoo duubaan itti dhalchiiftan ani eessaa fida. Kuma an kalee namaa gurguramoo odoo beektu kana jedhaa jirti mattiin tun kaleessa lema qaballeessaan kaatee har'allee waan kana beeka jala keettoo kanaan ka'e kanaan godha kanaan ka'e kanaan godhaa. Kanaaf rabbii keessan sodaadha. Yoo dhugama araara keenya ka barbaadan ta'e waan taane irratti hin tuulina. Ana rabbitu naa jira. Wamaa miti. Yoo miidhame ladha miidhamaa fakkaadha malee garuu dhugaan guyyaa tokko ima mudhatti. Wamaa miti. Milki ati dubbii illee afaan irra gayaan duubatti deebifta subhaanallah rabbi si haa qajeelchu. Amma isillee waan simiite qabu. Jaarson illee akkuma namni yoo walitti bu'e qixxetti nama araarsu. Kuma 8 ati galchite san uyyuu kuma 7 goone isiin immootu ifaajee itti qaba mucaa kanaayyuu hin barsiise ammallee malaa'ika hin ganame nama lamaa walitti eegalee 3 ta'anii jettee waamee qarraa dhiibamtee dhuftee amma eeshi bakka hagumanni amane tanaayyuu tanaa erge akka ta ifaajeeti isa barsiise fi duraan hojjedheeti taate maallaqa isa bira jiru ta'uu fi amane tanaa ergu jennaan lakkisanuyyuu jenne sosi biraan hin gahin tamasii erge tanallee kuma 8 miti 7 godhaatiniin qixxetti kuma 3 ati dhiisi. Kuma 3 ati kasaarii siin jenne bada milki dubbii tana hiiki uummata illee ni milki dhiisi du'aa isii goona milki dhiisi amma nun dadhabsiisi milki nun dadhabsiisi. Nullee dadhabsiisini. Du'aayi caala uummata kiyya ila ani maallaqa homaa miti yoo fayyaa qabaatte boru daladdee argatte. Beekaan baargamattuu wayyaa jalattuu jedhan homaa rakkinnan qabu yoo fayyaa qabaadhe borlee dalagee argadha an ka barbaadu sinirraa uummata hunda kanarraa du'aayi barbaada. Yoo hattuullee ta'e yoo falfaltuullee ta'e kana beekuna beeka lafarratti an kanaaf du'aa isinirraa barbaadaati gara jirtu deema tasin dhaamadhe sani akkam naa gootee isin bira kaadhee jira jechuudha waa'ee maqaballeessaa isiinuu akka kanattu waan guddaa namiitee jirti tasaniititti naa darba. Kan jaarsan sii gaafata rakkoon galatoomi kabajame rabbi si haa kabaju. Birrii kuma 4 yoom kennita milki odoo maakiin cufate milki birrii kuma 4 yoom kennita. Harkaa qabdu san. Birrii kuma 4 wixatan kenna. Wixatan kennita taanoo yoom kennita. Taafte meeqatu afa herrega godhi kuma 19. Kuma 19 tol. Kuma 19 yoom kennita baaba. Ji'a tokko folakkatti naa qabdanii siniin jedhe. Kuma 23 hafa. Kuma 23. Sorry 23. 23 hafa. 23 tu hafa. Amma ati adaduma argattuun ilaalaatiin achi asitti illee fixi garuu ji'a fi bulii 15 sanitti muluu xumurtana fakkaata. Akkasiimi akka tiyattu. Inshaallah. Inshaallah rabbi si haa qarqaaru rabbi sirraa haa baasu baabaa kee rabbi sirraa haa baasu. Qaama qabnaa irra dalagaa qabnatu gaariidha. Nama meeqatu dalagaa hiikee jala taa'a waan kana dhagayuuf nullee akka dalagaa dhabnee taa'aa turre hin beektaa isin araarsuu fi baga gartee egasii immoo rabbiin araaratti nu aansee ammallee rabbiin haqatana rabbi sirraa haa baasu rabbi waliin si haa deemu guddadhu amma maqaa gartee egasii waan amma moggaafte kana sharikaa guddatti rabbi si haa dabarsu wallaahi sharikaa guddatti nama biyya Dubaay san keessatti wallaahi nama qabeenya guddaadhaan inni jiyoo guddaa sochoosu rabbi si haa godhu ulfaadhu barakadhu rabbiin oliin si haa deemu ammaa fi takka kanaati ka hawwiilleen waan dhiiftee waan tole nuu jetteef atillee ulfaadhu guddadhu rabbi barakaa si haa godhu sillee ogummaa kee waliin si haa tursiisu akkuma inni reefuu jedhe namni waan barate yoo nama barsiisee barsiisaan nama taruullee danda'a
waan nama olillee hojjetuu danda'a garuu gara hanqoo jirtu kanaaf namni yoo waliin galfate bareedaa kiyya mishaa kiyya waliin hin jedhu waluma lola jechuun wama fedhe waliin jedha. Kanaaf amma bakka kanatti osoo liinkii goonee bakka waa himataa kana moo asumarratti ilaaltarree tana mee maal jettanii abdii? Ustaz Abuyaaya. Isii amma araaratti deema maali jennaani isii milkiin himate tuni dubartiin agas jilballee qabaattee jilboomaanillee waan himatinillee hin qabdu. Jilboomaanillee ilaalanii ta'ee sageettu jechaallee waan jilba qabdullee hin qabdu. Jarri akkanuma ta'anii jarri kanaa olillee jedhanii harkaanillee nama deemanii nama dha'uunillee waanuma jiraati. Harkaanillee ima nama dhayanii. Isii jilbatti hin deebisu homaa jilba qabaattee isii jilbatti hin laalu isii irraan hayaa afuufima walii qoosisee garaa walii fayyisee biraa ba'a jedha. Maarree tamaati jette sani hafteef hin dubbatanii milkii kiyya rabbi si haa milkeessuun tajenne kadiif godhellee ofiifi kadiif godhellee ofiifi namni yoo nama arrabse nama miine of xiqqeesse kasi arrabsu kun guutuun isaa waa takka sirraan balleessine waa takka simmiine yoo lubbuu ofii miidhe malee ati namuma zara jiru kasi arrabse kanaayyuu wajihii rabbi alamaatiif si dhiise jedhin rabbi biraa waa argatta. Namni kun muluun barakadhu siinaa jedhu rabbi oliin si haa deemu siinaa jedhu ammaaf asirra teennee isiilleen gartee egasii immoo gaafannee dubbii yeroo itti fixuu irra rabbumaa jecha du'aa ittara namni kun muluun barakaa si haa godhu siinaa jedhu ati gartee egasii immoo tuyyuu rabbii jecha waan si arrabsan waan maatiin kee miidhame rabbii jecha irra tare isinillee Oromoo irra naa taraa jedhi Oromoollee dhiisi Oromoollee si haa dhiisu haganaaf nagaa. Amma jara lamaa walitti haa fayyisnu Abu Yahyaa. Ayyee. Maarree jara lamaa walitti fayyisna ulfaadha galatooma. Milki matana dhaga'uu fi waanuma gaarii tana dhaga'uuf yeroo dheeraa fudhannee gama onlaayinaatiin illee haa ta'u gama keessaatiin yeroo dheeraa aarsaa guddaa itti kafallee ammoo bu'aa firii waan kanaa arguu jechuun ammoo wanni kana caalaa nama gammachiisu hin jiru. Galatooma hedduu ulfaadha isiniin jennaa. Atiin milkiin kennallee ka waan siin jenne tole jettee waan nu sitti murree fi argiteerta waan hambiti siin jette tole jettee fudhatteellee ulfaadhu mucattiillee naa ulfaattu ammoo walitti hin laallatina qiimiillee walitti hin qabatina dhuga namni waa waliin jedha dalagaa keessatti illee biizinasa keessatti illee namni walitti gufata waan walitti gufatu kana keessatti ammoo namni waa walitti qabachuun hin taatu yoo adeemsi dalagaatu boodarra deebi'ee ka wali kawari isin fidu taate walitti deebi'aati waliin dalaguu danda'afammootu garama qulqulluun kama garatti waa isin nafin garama qulqulluun walii fayyitanii walii araaramtanii garaa fayyaatiin gargar baatanii nullee nu gaggeessitan isiniin jedha Abu Yahyaa tana sirri moo sirri malee jedhe akkas tanuma dubbiin hafteef hin dubbatan kalaasi dhumateera ofiin haasawa baay'een barbaachiftu dafa hawwi abdi eenyutu hangafa jennaan. Isin tu hangafa mima. Abdi. Ya isin tu hangafa. Ori komenti aboon alilla jira baarra saamdi keessanii. Dabaree kennaafi. Aboon alilla jedha. Hawwi. Hawwi. Yee. Afoon alilla yoo sitti miidhee jiraadhe. Maatii keessanillee abbo maatii keessanillee dhiisiif jedhiin eenyu milki maatii keessanillee dhiisiif jedhiin isinillee naa dhiiftu. Garamaan afaan dhiisaa fi milkii barakaas yaa godhu. Ayyee rakkina qabu dhiisee fi jiraan rabbiif jecha isinillee warroonni koomentii jalannaa rabsitanillee warroonni waa hundinaa jettanillee rabbiif jecha isinii dhiisee jira. Warroota jaarsota illee hunduma keessanii afoon naalillaa. Afoon naalillaa taanki. Inni kamiyyuu ima wallola wali araaramuunis hin jira. Achiillee jechin jira asiillee jechin jira jechi jiru jecha jajjabaadha. Gaafa waan gaarii waliif godhu osoo dhagaa irra facaase gaafa waan hamaa godhu osoo ashawaa irra facaase yeroo hundaayyuu bareeda. Ani waan isaan irra hojjetanis ashawaa irra facaasee xarageera. Kiyyatti isinillee yoo balleessee jiraadhee ummata Oromoo yoo isinillee miidhee jiraadhee dhiifama naa godha hundi keessaniyyuu na eebbisaa isiniin jechuu barbaadan obboleettiin tiyata akka sababa kiyyaaf tiktookii sadi siifan dhabdeerti garuu.
jiru barnatti Omara kun qabu. Bakkiyanis tokko dhiifamaan jira yeroo takka dhiifama. Muniiri Ulfaadha. aturre Muniir. Abu Yahya. Be abdi kume. Akka taa'aaf jira qoy jam. Abu Yahya. Jaalatanii lamaan araarseemi. Awfi walii goosiseemi. Tana haftee jira. Maaltu naaf? Waan hafte milkii kana waa jechuu barbaada. Mucattiin tun intala durbaati. Intalti durbaa simmufatte sirrifatte. Harka kee keessa turte mana kan kee keessa turte. Sibira taa'aa turte sibira dalagataa turte. Guyyaa keessa ammoo sibira kaatee deemte. Mucattii simmufatte sirrifatte tana akka boruun kan keellee gammachuu sii taatu. Akka boruun kan keellee milkii sii taatu qaraa maqaan kan keetuyyuu milkii. Akka milkii sii taatu akka milkooftu mucattii tana ulfina akka itti naa uffistu itti murachuu barbaada. Maarree? Itti martuu barbaadna yaa. Dhugaa. Mucattiin haadha siinqee tana naasisaa eegasanii of biraan oofanii boochisaa of biraan oofanii uffata akka itti naa uffiftu barbaadaa jetta. Akkanaami? Akkana ulfinni uffatuma. Maarree gurrarraa waliin diddu ammallee achirrattillee waan dabalu jira. Muniirii fi mucattiin eenyu siifan illee waan kana keessatti arraba waliin baanee jiran siifan illee osseentee dhiifama akka walii godhan siifaniin seensisaati. Muniiri siifanii fuudha warri kallattii afaan waliin ba'an muniiri. Yeroo takka carraa naa kenna amma fixattanii carraa takka naa kenna. Inni reefu waan takka naa kenna. Gahuu deema taraan si gahuu deema. Muniiri. Sii kennina Muniiroo. Muniiroo sii kennina waan duraa kana jalaa buufna waan amma. Abu Yahya waan si yaadachiisu. Abu Yahya. Dhugatti dubbachuuf ani durallee reefii barii sagalee wanni na jedhe malee mucattiin tuni guyyaa sadii irraa akkan argurraa nama mana kana keessatti irriba dhabdee hanga guyyaa sadii kanatti kertanii deebi'ee